yeroon isaa nabiyullaahi Isaa alayhi salaam booda baroonni 600 lakkaa'ameeti jira. Addunyaan dukkanaan awwaalamteeti jirti. Wallaalaa fi doofummaan ilma namaa yeroo mara caala saraneeti jira. Keessattuu addunyaa Arabaa keessa. Barreessaan seenaa tokko haala waliigala Araboota jaarraa torbaffaa keessaa hoggaa ibsu uumama ilma namaa haalli isaa beeyladaarra hin jirre jechuudhaan barreesseeti jira. Kana jechuun isaa Araboonni yeroo sanii akka beeyladaatti gajja'anii marga dheedanii jiraatanii osoo hin ta'in hawaasa akka namaatti yaadee xinxalee madaalee sammuu bilisaan hornogamu hin turre jechuusaati. Ilaalchaa fi hojii gabbu'aa ilma namaa hin madaalle qabaachaa yookaan raawwachaa turan. Waan harka isaaniitiin dhoqqeerraa hojjetaniif gad gombifamanii sujuudaatii fi gabbaraa turan. Sirna bulchinsa gosummaatiin wal bulchanis abbaan humnaa dadhabaa, sooressi hiyyeessa, fira baay'een kan aanaa ibbiraa hin qabne akka fedhe yoo godhu heerri isa daangessu tokkolleen hin jiru. Sagaggaalummaan safuu miti isaan biratti. Dubartiin takka ilaa hanga dhiira sagalitti daangaan malatti ifatti sagaggaalti. Intalti hoggaa dhalatuuf dhalaa tahuu qofa isiitiin osoo lubbuun jirtu naasuu takkaan malee qabrii qotanii awwaaluu turan. Nyaachisuu sodaaf ilmoo lubbuu qabdu osoo waywaattu lubbuudhaan wajjin biyyee itti deebisanii awwaalan. Beeylada duute yookaan baktii nyaachaa turan. Walumaa galatti hawaasa garmalee boodatti hafaa kan toltuu hamtuu addaan baasee hin beeyne hawaasa safuu fi qaanii hin qabne turan Araboonni jaarraa torbaffaa keessa. Qureeshonni Makkaa dhibamoodha ture dalaalamin dabruuf wadabaaf jikkiri. Bara dukkanaa sanitti dubartiin Arabaa gosa Qureesh irraa taate Aaminaan akkuma isii Araboota hunda keessaa amala shaggaa kan ta'e Abdallah waliin bultii bareedduu ijaartee hayyama rabbiitiin ulfooyte. Osoo Aaminaan ulfa garaa qabdu abbaan mana isii Abdallah dureelee gosoota Qureeshii kan biraatii waliin daldalaaf biyyaa bahee fagaate. Daldaltoota wajjin waan bitu bitee isa gurguramus gurguree osoo biyya Shaamirraa gama Makkaa deebi'u iddoo Madiinaa jaamtutti tasa dhukkubsate. Dhukkubni itti jabeessinaan waan shammadatu hiriyoota isaatti kennee firoota isaa bira turuudhaaf jalaa hafe. Hiriyoonni isaa fayyina guutuu waliin nagayaan hoggaa Makkaatti galan haadha mana isaa ulfa garaa qabdu dhiisee kan manaabe Abdallaan magaalaa Madiinaa ganda Naabikhati Zabayaanii jaamutti ajalli isaa ga'ee qilleensi isaa addunyaa tanaa raawwate. Ilmoo isaa hawwiin eegaa turee fi haadha mana isaa garmalee yaadee ture osoo ijaan hin argin akka been kararratti hafe Abdallah ibn Abdul Muttalib. Baatii biraatiin bakka bu'aa guyyaan dhala Aaminaa dhihaachaa dhufe. Abbaa mana isii jaalatamaan lubbuun biraa dabrus dumaashilee yookaan obboleeyyan isaatii fi abbaan isaanii isii kunuunsaa tursiisan. Rabi'ul Awwal 12 yookaan akka lakkoofsa faranjootaa Apriil 22 bara 539 barii isniina oddola Arabiyaa lafa Hijaaz magaalaa Makkaa keessatti daa'imni addunyaan tun waggoota kuma baay'eedhaaf eegaa turte tokko ergama waliif nahinsaa ifaa doofummaa fi dukkanaa qabatee dhalate. Halkan bareedduu duuba gaashikee geetaan nuura rasuul birdoo irraa saakee nuura wajjin bahee sharqii garbi dhaqee fiitumaa fiitattee qabalee zallaqee daammottanii numaa garii onnee tuqee aqlii sabrii dhabee maabbaan garraqee kan du'ellee jira rasuulii ashaatee baarisa faa. Daa'imni kun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadri bin Kinana bin Kuzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Jama. Gosti isaa Qurayshii hoggaataatu horteen isaa gama Ismaa'iliin alayhi salaam nabiyullah Ibraahimitti gal isaan lachuu nageenya irratti haa jiraatu. رسول الله يا رسول الله
رسول الله يا رسول الله عليه السلام يا حبيب الله. haati isaa Aaminaa bintu Wahab bin Abdumannaaf bin Zahraa bin Kilaab waggaa taatu Kilaab ammoo gama abbaatiinis akaakuu daa'ima kanaa isa shanaffaadha. Aaminaan ulfarraa akkuma nagayaan hiikamteen gabrittiin Abulahab dubartiin Habashaa tan Suhaybatul Aslaamiyaa jaamtu oduu gammachuu tana Abilahabitti himte. Adeera daa'imichaa kan ture Abulahabis gammachuu saniin gabrittii isaa oduu gammachuu isa dhageessifte tan bilisoomse. Intaltii Habashaa Suhaybaan dubartii jalqaba daa'ima kabajamaa kana harma hoosisuudhaan haadha harmaa isaaf taate hoggaa taatu dubartiin biraa Ummu Ayman yookaan Barakaa al-Habashiin guddiftuu daa'ima kanaa ta'uun kabajaa hin shaaramne argatteeti jirti. Meeqa jira biyya Habashaati jara hedduu jira Bilaal qofa miti takka Ummu Aymanaa takka Suhaybaati takka ni hoosiftee tun guddiftuu isaati. Rasuula warri guddise dubra Habashaati warri rasuula faartee sorma Habashaati artiin Habashaadha artii barakaati afdaluu khalqillaataa rasuuli. Akaakuun daa'imichaa Abdul Muxxalib haftee yookaan dhalli ilma isaanii dhalachuu hoggaa dhageen gammachuudhaan daa'imicha lapheetti qabachuudhaan gama Kaabaa deemanii Rabbiif galata yookaan faaruu galchan. Battalumatti maqaa daa'imichaatis Muhammad jechuudhaan moggaasan. Muhammad jechuun faarfamaa yookaan galateeffatamaa jechuudha. Alhamdulillahi jadi jakara Rasulu kana isam basika Musallim alayhi martabi laylatil isra balikota wajin sami gaitata. Akka barmaatiilee hawaasa Makkaatti daa'imni tokko hoggaa dhalate humna yookaan irreedhaan cimaa tahee akka guddatu jechaadhaaf gama baadiyyaa ergu. Dubartoonni baadiyyaa daa'imman magaalaa kana guddisuudhaaf fuudhanii ibbiratti galchanii mindaa yookaan maallaqa argatu. Nabi Muhammadis nagaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu osoo qacaleeti gama baadiyyaa ergamuudhaaf manaa baafaman. Makka keessa iddoo daa'immanii fi guddiftoonni daa'immanii itti wal arganiitu jira. Daa'imman iddoo sanitti argaman hundi guddiftoota argatanii hoggaa fudhataman daa'ima tokko qofaatu hafe. Daa'imni kun Nabi Muhammadi ture nagaa fi rahmanni Rabbii isaan irratti haa jiraatu. Daa'ima yatamaa abbaa yookaan nama akka gaariitti mindaarraa kafalu hin qabne eenyutu fudhata? Dubartoota baadiyyaa daa'ima barbaada magaalaa bahan keessaayis tan daa'ima hin argatin Halimaa qofa turte. Tanaaf carraan Halimaan qabdu harka qullaa galuurra daa'ima tokkichaaf harkatti qabattee galuudha. Hin beeyne malee isiif kun carraa guddaadha ture. Maatiin Halimaa eega daa'imni kun gama mana isaanii seeneen booda jireenyi isaanii jijjiirame. Hiyyummaan baroota dheeraadhaaf maatii san keessatti hedda hidhattee turte yeroo gabaabaa keessatti dhabamte. Quufaa fi badhaadhinaan bakka buufamte. Manni warra Halimaa barakaa takkaa arkee hin beeyneen guutame. Haala kanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daa'imman baadiyyaatii waliin burraaqaa guddatan. Duuba mushurraan Abdallah yaa Rasuulallah ergamaa Rabbii jeensa yaayoo dubbiin kun hin tola yaa Habiiballah ergamaa Rabbii obboleessi kan koko baatii da'oola yaa Habiiballah ergamaa Rabbii ita'uufi wayyaa eeganaa waa'eela tetteenye olleetii wajjinu mangalla yaa Rasuulallah ergamaa Rabbii. Nabi Muhammadii fi obboleessi isaa kan hoosisaa ilmi Halimaa waliin taphachuudhaaf qeerraa achi fagaatan. Maleekonni lama namatti fakkaatanii dhufuudhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moggottee achi baasanii laphee isaa baqeessan. Yeroo kun hundi raawwatamu obboleessi hoosisa isaanii dhaabbatee daawwachaa ture. Rifaatuudhaan fiigee galee haadha isaa
yookaan guddistuu rasuulaa tan taate Halimaatti hime. Halimaanis baaragaan kufaakaa hoggaa iddoo jaa'ame dheeytu maleekonni hojii isaanii xumuraniitti jiran jechuunis onnee rasuulaa baasanii dhiqanii qulqulluu bakka buusanii ergama guddaa humna ilma namaatii ol taateef qopheessanii biraa deebi'aniitti jiran. Halimaan hedduu rifatte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan uumame takka takkaan itti hime. Baaragaan tasgabbaa'uu tan dadhabde guddiftuun tun daa'imni kun na harkatti waa tahaa sodaatte osoo ilmaan dhalterra caalchiftee jaalattu maatiidhaaf Makkatti galchite. Yeroo kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umriin isaanii waggaa 4 ture. Bakka bobba'etti miidhamaa sodaatte yaa Rasuulallah ergamaa Rabbii kadalee rifatiin isaanii rifatte yaa Habiiballah ergamaa Rabbii guyyaa Rabbii hundaa hojiittuma dhiifte yaa Rasuulallah ergamaa Rabbii ala dhageeffattee mana keessa taate eegetaan qalbii ilaalee jaalatte yaa Habiiballah ergamaa Rabbii. Achi booda Nabi Muhammad jaalala haadha isaanii unachaa umriin isaanii waggaa 6 ga'e. Gaaf tokko Aminaan ilma isiitii fi tajaajiltuu isii Ummu Ayman if wajjin fuute qabrii abbaa mana isii daawwachuudhaaf gaaraa laga Qarreeraaree qaxxaamurte amna haalaan rakkisaa fi dadhabsiisaa booda Madiinaa dheeyte. Achi ji'a tokkoof ta'anii osoo gama Makkaatti deebi'aa jiranii haati ergamaa rahmata Aminaa bint Wahab tasaa dhukkubaan qabamte iddoo Abwaa Ajaamutti daa'ima ishee kan waggaa 6 dhiiftee du'aan addunyaa tanarraa boqotte. Abbaa isaanii kan takka ijaan hin argin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggaa 6tti haadha isaaniitis dhaban. haadhatiyyaan booda haadhatiyye ja'anii tayyaaman dubartiin Habashaa Ummu Ayman iddoo Abwaa Ajaamutti Aminaa awwaaltee daa'ima yatiima kana qabattee gama Makkaa deebite. Achi booda dirqamni Nabi Muhammad guddisu akaakoo isaanii Abdul Muttalib irraa kufe. Akaakoon isaanii garmalee kunuunsaatii fi jaalala haadhaa fi abbaa dhabuudhaan dhabe kennaa fi guddisan. Garuu jaalala akaakootis kan argatan yeroo muraasa qofa ture. Inninis waggaa 2 booda du'aan boqote. San booda Nabi Muhammad gama mana adeera isaanii Abu Xaalib geeffaman. Jaalala adeera isaatis argachuun yeroo ittiin fudhanne. Abu Xaalib adeerra rasuulaa keessaa rakkataa qabeenya hin qabne ta'us ilmaan isaa Jaafarii fi Aliyyi caalchisee rasuula Rabbii jaalata ture. Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu jaalala adeeraatii fi ilmaan adeeraatiin kunuunfama umriin isaanii ijoollummaarraan qaartee gama dargaggummaatti tarkaanfatte. Guyyaa guyyaa re'ee namootaa tiisuudhaan maallaqa gaafasii dinaara jedhamu argachaa turan. Ganamumaanuu ijoollummaarraa jalqabee amala shaggaa fi bilchina sammuutii qaban ture. Akka dargaggoota Makkaa kan biraatti takka iddoo badii dhaabbatanii hin beekan. Guyyaa tokko Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu akkuma hoggaatanii re'eelee warra tiisuu fi iyyaasanii gaara bahan. Guyyaa san magaalaa Makkaa cidha warra guddaa tokkoon oowwiteetii jirti. Dhiichisaa fi taphni dargaggoota magaalaa bira dabre halaalaa dhaga'ama. Onneen Nabi Muhammadis yeroo jalqabaatiif tapha dardaroota daaddaa isaaniitiin shaakalamte. Tapha kana laaluudhaaf re'oota tiisan warraaf deebisanii gama iddoo cidhaa qaceelan. Garuu
rabbiin oltee badii dargaggoonni keessa jiran san ijaan arguu isaaniin hin feene. Hanga dhiichinni sun dhumutti kararratti hirriiba guddaa hin yaadamin itti gadhiisuudhaan akka gurri isaanii tapha hin dhageenye isaan godhe. Sababni isaatis ergama guddaatu isaan eeggata waan ta'eef ergama addunyaa tan hanga maayyitti gama daandii sirriidhaa qajeelchuudha. Guyyoonni gara torbaan gama ji'aatti jijjiirama gannaa fi badda isinis dabre afraasninis bonaan bakka bu'e. Araboota biratti yeroo bonaa daldalli waan haalaan oowwuuf daldaltoonni Makkaa hundi gama Shaam imaluudhaaf qophaa'aa jiran. Daldaltoota kana keessa dhalaalee gosa Qureeshii keessaa tan maqaa naamusaa fi kabajaa guddaa qabdu Khadijaa bint Khuwaylidis isii takka. Khadijaan nama amanamaa gama Shaam ergitee hojii daldalaa isiif dalagu barbaadde ture. Namni amanamaan hojii tanaaf filatame Muhammad bin Abdallaati ture. Nagaa fi rahmanni Rabbii isaan irratti haa jiraatu. رسول الله سيامت جلالي يا حبيب الله سيامت جلالي يا رسول الله يا حبيب الله سيامت جلالي نواد جلال. تجاجل خديجة خانت ميسرا جامو في نبي محمد صلى الله عليه وسلم جيل دلدلا كم مكة كم بروتي والانتهودان بيشام لكني وجي دلدلا راوة ميسرانغرو دلدلا إيو كان قبا مقالا جالا على في أمل نبي محمد درن هردفو جلقبي أمنما قاروما في أرجوم ديرنا في بالجنياتا سفيسا في سئو من ساني هندي نمدين كسيسا نما قام هندان وان هندان بدعافمي في أنك نرى ولبته مقالان شام أرقاتي جرتي موجزة النبي محمد أميني خرات الدبر يوكاد ديماني مغني توران دبا مسان دبراني أكما دابتو وانا فوزاني. جيلي دلدلا قريشي ايقو يوتا مراساف شام تراني بود ملكي يوكان فايدان كان غلانوغاتو كان هندج على فايدا قداران غلي نما خديجان ارغت نبي محمد توري صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وسلم عليه صلى الله على محمد وسلم عليه. خديجان فايدا اركت كانت هدو قمت حالة رهند تجاجلا إسي ميسرا قافت ميسرانيس على في أمل دينك إسيسا إرقما رحمتا مخاجتان قانون ديسان جالة تهو ويتخرا ديمن دوميسي هم ميسانيسان إسان قبادو في كان إسانيف قاد ديسو تهو في وان أركه هندا اتيم. خديجان وان دقيسين هدو تنك إسيفت دوبرتين وقا أفتميتن تركيز وقا دي دميشانيخان kan isii godhattee bultii wajjin jaaruudhaaf murteessite. Yaada isii kanaas hiriyaa isii Nafiisaa bint Munabbah biraan geette. Nafiisaanis yaada Khadijaa fuutee Rasuula biraan geesse. Akka Khadijaa fuudhu gaafatte. Bultiin namoota Qureeshota keessaa kabajamoo fi amanamoota lamaan kanaa bu'uureeffamte. Nabi Muhammadii fi Khadijaan bultii waliin jaaran. Bultii hanga guyyaa qiyaamatti dhaloota dhufaa dabraa hundaaf fakkeenya ta'u. Tizan barbaadu aduu keessa ciisa yaa Rasuulallah ergamaa Rabbii odumaan arguutii duuban qabu dhoksa duumessi samiirraa achi gasa yaa Habiiballah ergamaa Rabbii. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaan ergamaa rahmataa bal'oodha tana qofaa miti. Isaa fi sagantaa teenya tan fuulduraa keessatti qabadheetiin dhiyaadhaa akkasittuu nagaannaa turaan jaa qopheessaan sagantaa tanaa Muhyiddin Abdullaahitiin ture. سيامت جلالي يا حبيب الله سيامت جلالي يا رسول الله يا حبيب الله سيامت جلالي نواد جلا يا رسول الله سيامت جلالي يا حبيب الله سيامت جلالي يا رسول الله يا حبيب الله سيامت جلالي نواد جلا مكة دلتي سيامت جلالي مكة قد